har awaa'i haroo barhut sinifima haroon barhut kun haroo irra ajaa'ibaa lafa kana irraati akkasuma irra fokkata iddoo addunyaa kana irratti argamuudha. Haroo barhut kun mootummaa jinniitu ijaare jedhan maaliifi namoota isaan ajaja isaanii dide achi keessatti awwaalama jedhama. Akkasuma ruuhi jinniitii fi ruuhin ilma namaa haroo kana keessatti argama. Akkasuma bishaan waraabuudhaaf gadi bu'ee mataa isaa qofatu deebi'ee jedhan. Kana hunda waa'ee seenaa haroo barhut kana hunda cuunfinee maqoota hedduu qaba. Haroon kun maqaawwan isaa keessaa laga hundee jahannam jedhaniini laga haroo jinnii jedhaniini akkasuma maqoota hedduu qaba. Laakiin maqaan isaa akka inni ittiin beekame haroo barhut jedhama. Viidiyoo kana irratti waa'ee haroo kanaa bal'inaan ilaalla. Nafaana tura haganumaati. Tole, lagni kun kan argamu biyya Yemen keessatti. Gubbaan isaa bal'inni gubbaa isaa meetira 50 hanga 100. Fageenni isaa immoo gara 250 fi haga 400 gahaa jedhan. Keessi isaa keessa dhaabattee gubbaa dhaabattee keessa yoo laalu barbaadde huma arguu hin dandeettu. Laazim aduun itti qajeeluu qabdi afaan haroo kana irratti jechuudha. Yeroo aduun itti qajeeltu kana ammoo inni agartu shimbirroo adii fi bofa gurraacha kana agarta. Naannoon haroo kanaa hundi isaa akka jiruun lafa barahaati, lafa aduu, lafa oo'aa jechuu. Yani namni irra hin jiraatu. Laakiin haroo kana keessa yoo agartu laaltu ammoo yani wayita aduun itti qajeeltee laaltu san ammoo magariisatu baay'ataa akkasuma bishaantu keessa jira. Yeroo waan kan agartu ammoo sila gubbaa lafti kana fakkaatti keessa ammoo akka waan jiruun biraa jirtu, akka waan lubbuun biraa jirtu, akka waan yani wanni achi keessa jiru wahii lubbuudhaan ka jiraatu wahii waan jiru sitti fakkaata. Yani gubbaan keessi isaa magariisa, bishaantu jira, shimbirru jira, bofa jira, laakiin gubbaan faallaa isaati. Kuniyyuu addatti waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan nama sodaachisu. Bishaan achi keessa jirullee bishaan gurraachaa jiran. Sagalee adda addaatu haroo kana keessaa baha yeroo garii jechuudha. Yani sagalee bishaanii dhageetta, laakiin yeroo garii ammoo sagalee iyyaansaa fi wantoota gargarii dhageetta. Viidiyoo jalatti siniikaa diskiripshinii jalatti namticha dhaqee haroo kana waraabe jechuudha. Sagalee adda addaa dhageessuu hin dandeetta. Wayita viidiyoo kana xumurtan laaluu hin dandeettanii. Tole. Wantoota naannoo san irratti odeeffame wantoota ajaa'ibaa keessaa namtitti wahii naannoo san hoolota tiisifatti jedhan. Daa'ima hoosiftuu wahii qaba. Daa'ima kana osoo hoosiftuu akka waan hoolonni isii fagaatanii daa'ima kana haroo bira keettee deemtee hoolota kanneen deebisuudhaaf deemte. Hoolota deebistee wayita dhuftu daa'ima isii bakkuma sanii dhabdee jedhama. Kun wantoonni naannoon dubbatan irraayi. Ammas akkana jedhan namoota naannoo irraa namtichi wahii ani waan haroo kana keessa jiru bu'ee ilaalaa jedhan. Namoonni osoo dhogganii laakiin inni didee haroo kana keessa waan jiru laaluu qaba jedhee gadi bu'ee tana buutan isaa dhabamtee achumaan dhabamee jedhama. طيب akkaataan ijaarsa haroo kanaa akkamii jedhanii namoota naannoo wayita gaafatan akkana jedhan. Dur jedhan mootummoota warra himbeeroota keessaa gosa himbeer jedhamtu wayitu jira. Mootummoota isaanii irraa namtichi wahii duniyaa ajaa'ibaa qaba. Namoonni biyya sanii ammoo duniyaa isaa tana fudhachuudhaaf waanuma xiqqolleemaa irraan taane fudhachuu barbaadu duniyaa guddoo qaba waan ta'eef jechuudha. Namtichi ammoo duniyaa tana namni akka isa jalaa fudhatu hin barbaadu. San booda mala suuqee yani akkamitti duniyaa tana dhiisuu danda'a erga du'e boodallee namni akka itti kalawu barbaadu. Mala suuqee achi suuqee hin dhabe san booda deemee waa'ee falfalaa fi waa'ee sihirii baratee sadarkaa guddaa ga'e. Sadarkaa yani jinni ajajuu akkuma fedhe gochuu isaan yani akka gara fedhetti ajajuu sadarkaa san ga'e. Erga sadarkaa san ga'e booda haroo qotaa jedhee jinni ajajee jedhama. Haroo sun hin qotame. Erga qotamee geeffame booda isaa duniyaa isaa warqii isaa wantoota waan qabu hunda yani warqii kana qaba jedhan baay'ina fuudhanii haroo kana keessatti awwaalan. Haga lubbuudhaan jiru irraa fayyadamaa ba'e. San booda kenni du'e booda ammoo haroon hin koloneeffattee jedhan yookaan haroon jinniin hin koloneeffattee yookaan jinnitu fudhatee jedhama haroo sana. Ammas waan biraallee hin odeeffamu. Wanni biraa wanni odeeffamu ammoo lakki haroo kana ka hojjete jalqabumaayyuu mootummoota jinniiti. Wanni hojjetaniif ammoo namoota yani warroota isaanirraa jechuudha nama jira. Jinnii irraa ka ajaja isaanii dhagahu didee achi keessatti awwaaluudhaaf jecha haroo tana hojjetanii jedhama. Kun waan namoonni naannoo himan.
barhut jechuun hoo maali barhut jechuun maanu yani haroo barhuti barhut jechuun maanu maal jechuudha jedhanii wita hiikan barhut jechuun lafa jinniiti jedhama maqammaan barhut kuniyyuu lafa jinniiti yani ganduma isaaniiti jechuudha cuunfaan dubbii akkasuma wantoota ajaa'ibsa keessaa wanti dhagahe gaaf tokko jiran hiriyoonni baay'een karaa deemaa jiran osoo deemaa jiranii hin dheebotanii bishaan hin agarre yani barahaa sinin jedhee jira osoo deemaa jiranii waa'ee haroo kanaa hin beekan jarri osoo deemanii fagootti haroo kana argan akka waa irra aaru sanbooda haroo hiitu achirra jiranii gara haroo tanaa deeman sanbooda tokko isaan keessaa filatanii hidhaniini haroo tana keessatti gadi dhiisan haroo tana keessa gadi bu'ee haroo kana keessatti hidhanii gadi buusan erga gadi bu'ee booda xiqqoo eeganii isa ammaa dubbata sagalee yani bishaan hin jiraaf hin jiru isaanitti hima jedhanii eeggatan bishaan hin jiramu hin jiru jedhanii itti lallaban homaan dubbatu yani ol na baasaallee hin jedhu bishaan illee hin jira jedhee hin dubbatu haroon keessa fagaachuun ooltu jedhanii sanbooda haada kana harkisanii ol baasuu jalqaban wayita baasan mataa isaa qofatu ol bahe sanbooda akka achii fiigan achii dhabamanii jedhama cuunfaan dubbii haga har'aatitti haroo kana namni tokko itti kalaayee seenuu hin dandeenye iccitii haroon tun qabdu wanni namni tokko beeke tokko hin jiru laakiin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan irra fokkataan bishaanii achi keessa jira bi'irii barhut keessa jira irra caalaan bishaanii zamzamii irra fokkataan bishaanii bishaan bi'ir barhuutii sanii jedhan bi'irii barhut kana keessatti akkasuma yani buna moota kaafirtoota ka ajjeefamantu achi keessa jira jedhama yani wantoota hedduutu jedhama muhim seenaa isaa bal'inaan beekuu yoo barbaadan viidiyoo bi'ir barhut jedhaati barreessaa seenaa ajaa'ibaa hedduutu jira ani gabaabsee isiniif himee jechuudha akka deemtanii bal'inaan barbaadanitti yoo beekuu barbaadan kun cuunfaa dubbiiti jechuudha tole viidiyoon kun yoo isinitti tolu taate like share subscribe gochuun dagatinaa yoo haaraa taatan فيديو براتين حاجة ولدي بنوتي نجاتي سونجر إندرا والأجرة سنجت برباد إن شاء الله فيديو براتين هارون كنا بيكين هو جرا نمو يو هنجرا كجتن تيمو نانو كيسن إزت أكرجمو في نانو يترجمو كومنتي جرا نابرسا قلتهما